iradhaaf sagalee otoo nagaynan ture. Maaliif amma waaqayyo dubbatutti dubbachuun amma waaqayyo haasa'uun baay'ee ulfaataadha dubbiin waaqayyo obboloota ko. Akka naa dhufee isin bira qaqqabu miti. Ergaan kun dhalootaaf madaalaa dhaloota kanaaf ergaa dhugaa dabarsaa isa jedhu laalaa waliin madaalatee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waan hin haasa'uun dhalootaaf eebba, dhalootaaf furmaata. Lallabameera, raajameera, barsiifameera. Yaanni waaqayyo kan keessa jiru garuu dhaloota geeddara, dhaloota jijjiira. Lafatu jijjiirama, biyyatti ittiin jijjiirama. Guddaa kan waaqayyo galateeffadhu. Sagantaa lafa kanaa gaafan dhufu baay'een gammadaa dhufa. Maaliif yoo jettan jireenya nama dhuunfaa caala, jireenya warra sagantaa qopheessuu caala, addunyaadhaaf furmaata kan ta'u sagalee waaqayyo gara godhuuf. Biyyattiidhaaf furmaata kan ta'u, dhalootaaf hiikoo kan ta'u. Isa kanatu guddaa na gammachiisa. Taa'ee gaafa ilaalu dhaloonni kun dhaloota ofirra darbanii addunyaadhaaf ta'an akka ta'an natti mul'ata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yesuus jiraata dhaame. Kanaaf hardhayyuu ergaa nama dhuunfaa caala ergaa dhalootaan dhagaa jira. Kanaaf sagalee waaqayyo dubbisiitanan waaqayyo nan kadhadhaa. Innama namaa waa godhu anaaf isin jidduu jira. Jiraachuu waaqayyoo keessatti nagaatu jira. Jiraachuu waaqayyoo keessatti heebbatu jira. Jiraachuu waaqayyoo keessatti moototaaf furmaata ta'a. Yeroo baay'ee waaqayyoo biyyaaf waan ta'u, dhalootaaf waan ta'u lafa kanatti haasa'a waaqayyo. Isaaf galanni guddaa haa ta'u. Maasoftaan jedhamuun inni waan ofii isaatii yaadee haasa'a. Waan ofii isaatii dubbatee haasa'a. Galanni waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa kaasee sagalee waaqayyo dubbisiitanan waaqayyo kadhadha. Ani waaqayyo dhugumaan wanta guddaa isaa waanan godhuuf yaa lafaa hin sodaatin gammadii ililchi. Bakkeedhaa iddoo dheedumsa lalisaa mukeetiin ija naqachaa mukeetiin harbuu fi dhaabni wayinii baay'atanii ija kennaa waan jiraniif isin yaa horii bakkee keessaa hin sodaatinaa. Isin yaa ijoollee Xiyoon waaqa qajeelummaa isaa irraa kan ka'ee bokkaasa duraa isiniif kenneera. Bokkaasa duraa isa booddee akkuma kanaan duraa waan isinii kennuuf waaqayyo gooftaa keessanitti gammadaa ililchaa. Ooddiin midhaaniin hin guuta. Iddoo wayinii cuunfaas dhadhaa wayinii fi dhadhaa ejersaa ittiin hin guuta. Isa gurmuu awwaannisaa ilmaan awwaannisaa geerreen awwaannisa korophisaa fi loltoonni jajjaboon ani isinitti ergee isin duraa fixan amma iddoo isiniifan deebisaadha. Yesuus gooftaadha. Kana booda nyaattanii hin quuftu. Maqaana waaqayyo gooftaa keessan isa dinqii isiniif hojjetu hin jajattu. Isin sabni koo sichi deebitanii illee iyyatan. Galanni waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Jalqabuma irratti ani waan guddaan godhaa. Ilaa isa kana amanaa. Waaqayyo gaafa dhufu, waaqayyo gaafa mul'atu, waaqayyo gaafa gara keenya dhufu, waanuma xiqqoo godhee dhufa miti. Waan isa madaalu guddaa dhagaafedhu wanta waaqayyo sagalee waaqayyo guddaa jedhe madaalaa. Waaqayyo ni guddaa edda jedhee guddina keenya madaalee guddaa jireenya keenya madaalee waaqayyo dubbata haasa osoo hin ta'ini guddaa waan guddaan godhaa gammadaa. Yesuus gooftaa jiraata. Wanti guddaa waaqayyo godhu tokko latti maseenii mutti maseenii wanti hunda jedhabee ture ijatti gochuu jalqabe. Dhaloonni beelaa ture nyaattonni quuftu. Dhaloonni duwwaataa ture hin guutu. Yesuus gooftaa. Kana booda awwaannis korophisa geerri ilmaan awwaannisaa loltoota jajjaboo isinitti ergee ture. Isin duraa fixan amma isa dhufe sanaan iddootti deebisaa. Yesuus gooftaa. Mee waa'ee koo waaqayyo iddootti deebisaadha. Yesuus gooftaa jiraata. Hin beeku saganuma kana dhagaa. Ilaa waa'ee kee waaqayyo iddootti deebisa. Mee ilaa amanaa. Nagaa kan dhabdan nagaa keessan iddootti deebisa. Eebba kan dhabdan waaqa iddoo eebba
eebbaa keessan iddootti deebisa. Nagaa keessan jireenya keessan Waaqayyo iddoo kan deebisa. Ameen. Sirraa deebisa. Isa eebba kee nyaachaa ture, isa nagaa kee nyaachaa ture, isa eebba kee nyaachaa ture Waaqayyo maal godhaa? Sirraa deebisa. Sagalee jedhu irratti dubbadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalma kana waan hin dhageenye. Isa eebba kee nyaachaa ture Waaqayyo maal godha? Sirraa deebisa. Isa bara koo nyaata, isa humna koo nyaata, isa jireenya koo nyaata Waaqayyo narraa deebiseedha. Yesuus gooftaa jiraata. Waaqayyo waan dhaloota kanarraa deebisuu qaba. Obboloota nana waan isinirraa deebisuu qaba. Saba nana waan isinirraa deebisuu qaba. Waaqayyo dubbii isaaf sagalee isaaf jetti kolobaa. Maharrada bara didibee jedhee betiyaas. Yesuus bara baraan jiraatan. Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru. Waaqayyo gooftaan inni nama. Waaqayyo inni waa hundumaa gochuu danda'u. Ila inni teessoo isaarra jiru waan sirraa deebisuu qaba. Nagaa keerraa waan deebisu, eebba keerraa waan deebisu, jireenya keerraa waan deebisu, nagaa keerraa waan deebisu Waaqayyo gooftaan siilolee sirraa deebisa. Kana booda barri kee nyaatamu, kana booda eebbi kee nyaatamu, kana booda nagaa kee nyaatamu, kana booda guddinni kee nyaatamu, kana booda gammachuun kee nyaatamu, gammachuu eddee gaddan ta'u, eebba eegdee duwwaa ta'uun hin ta'u Waaqayyo gooftaan sirraa deebisa. Sagaleen koo akkuma jalqaba isiniin jedhe baay'ee na qabamee jira. Guyyaa kaleessas tajaajila irraan ture. Yesuus gooftaadha. Yoo isinitti jijjiirame sagalee uma jijjiirame malee inni waaqarraa dhufu hin jijjiiramu. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Wanti biyya lafaa dhaabbataa hin qabdu. Wanti biyya lafaa bifa hin qabdu. Yesuus gooftaadha. Guyyaa guyyaatti jijjiiramti. Shin jijjiiramtus inni haala jijjiiruun inni Waaqayyo Yesuus sababii dhufaana jiru yaaddoo malee gooftaa irratti hoggannee gooftaa kadhanna. Galanni Yesuus gooftaadhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Si galateeffanna Waaqa hunda gararraa situ kanaan nama ga'a. Namni waan dandeetti qabuuf, namni waan qabeenya qabuuf, namni waan wanta garagaraa qabuuf guyyaa kan arguu hin danda'u, kanas ta'uu hin danda'u. Ati garuu seenaa namaa geeddaraa, ati garuu jireenya namaa jijjiiraa, ati garuu seenaa namaa geeddaraa gara namaa dhufta yaa Waaqayyo. Maqaa hundarra caalu maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqa irratti lafa irratti maqaa gooftaa qulqulluu Kiristoos Yesuusiin galanni maqaa keetii haa ta'u. Seenaa namaa geeddartee yaa Waaqayyo gooftaa koo du'a namaa jireenyatti salphina namaa ulfinatti geeddartee galataan nama dhaabadda. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus isa hundumaa danda'uun galanni guddaan maqaa keetii haa ta'u. Gaarummaa namni namaan goone nu gootee olmaa namni namaan oolle nu ooltee yaa Waaqayyaa gooftaa keenyaa nu gargaartee ayyaana keessa guddaa sana nagaa guddaa tokko waaqarraa isa nu ergite maqaa qulqulluu ilma kee gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Gargaaraa manamaan Waaqayyoo si galateeffanna abbaa. Rola bala di lebe chele bele bedias maharra la bala borre lebe 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 di hallelujah galanni maqaa keetii haa ta'u Yesuus. Gaarummaa natti nu goote dinqeedha gooftaa koo olummaa kee argineerra haraarati nu goote argineerra gargaarsa guddaatti nu goote argineerra yaa Waaqayyaa gooftaa maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqa irratti lafa irratti galanni maqaa keetii haa ta'u. Yesuus gooftaa jiraatadha. Ergaa kana Waaqayyo irra deddeebiin taasisaa akkuma jalqaba isiniin jedhee egaa lafatti Waaqayyo nama erge malee ergaa Waaqayyo nama erge malee dubbachuun hin danda'amu. Waaqayyo gooftaan obboloota keenya kana bara isaanii Waaqayyo gooftaan eebbisu isaan sababeeffatee dhaloota baay'eedhaaf kan ta'u biyya keenya guutummaaf kan ta'u Itoophiyaadhaaf eeguu kan ta'u Waaqayyo gooftaan natti dubbachaa jira. Egaa akkuma yeroo baay'ee Waaqayyo akkaasa beektu Waaqayyo gooftaan hin dubbata. Ergaa nama dhuunfaa tokko caala Waaqayyo ergaa dhaloota guutuu laallatu haasaa maasoftaa jechuun hin danda'u. Akka nama tokkotti Waaqayyo gooftaan waan dubbate dubbachuun adda irreega mataa kootiitti irreegee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo ulfina isaa kan mul'isu kanaaf isuma inni dhaga'een isinitti haasaa ammas. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Dhuguma waa'een biyyaa na ilaallata. Ana ilaallata. Namni jedhu hundiyyuu ergaa kanarratti cimsee kadhatu. Galatee tokko galateeffachaa lammaffaa cimsinee kadhachuun akka nuuf jiru Waaqayyo afurri qulqulluun natti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa jalqabaa Waaqayyo gooftaan ergaa kana natti dubbata.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Muka baay'ee bareedaa, muka baay'ee dheeraa, muka baay'ee reefu gaaddisa ta'uudhaaf waggaa ga'utti muka bareedaa ija namaatti miidhagu waaqayyo Hafuura Qulqulluu natti argisiisa. Iji namoota baay'ee muka kanarra jira. Mukti kun garuu rirma fakkaata, hidda jala waan deemu, lafa jala waan deemu. Tokko akka tuqaa fakkaata, tuqaa kan jedhaman tuuta fakkaatee biyyoo kan lafa qotu isa fakkaata. Garuu akka rirmaatti deemu xixiqqaadha. Wanta lafa kana jala deemee hidda muka kanaa nyaatu waaqayyo Hafuura Qulqulluu natti argisiisa ture. Yesuus gooftaa jiraata. Hidda muka kanaa nyaata. Muka coola gunan arga. Olirraa immoo akkuma ammaa Iyyoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa kaafnee dubbifne batalaa lakkoofsa 25 irra jiru. Hawaannisa kuruphisa geerri jedha. Mukar gubbaarraa immoo baalasaa dameessa nyaachaa kan deemuun immoo arga. Maalidha yaa Waaqayyoo jedhee Waaqayyoon hin gaafatan ture. Ulfinni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Yesuus bara baraan jiraata. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan haa eebbifamu. Inni idda nyaatu kun ila mukti kun naan jedha Waaqayyo dhaloota kana naan jedha. Dhaloota biyyattii kanarra jiru biyya Itoophiyaa irratti kan taasifamu. Addunyaa kanarratti otoo hin ta'in Itoophiyaa irratti naan jedha. Ila hiddi inni nyaatamu mukti dabalee dhaabbachuu akka hin dandeenye. Dhaloonni waa hundaatti akka dhaabbachuu hin dandeenye. Dhaloonni mogolee akka dhabu, dhaloonni akka kufu, dhaloonni akka du'u, dhaloonni maattuu dhaabbachuu akka hin dandeenye. Yesuus bara baraa jiraata. Muka hiddi cite, hin goga, hin colaga malee hidda biraa godhachuu hin danda'u. Waaqayyo gooftaan akka kana naan jedha. Ila waan dhaloota akka dhaloonni hin guddan dhaloota nyaachaa dhokatee ture waanan ifatti baasuun qaba. Biyyattii kanarratti waan dhaloota nyaachaa jiru, waan nagaa dhalootaa, hebba dhalootaa nyaatu waanan ifatti baasee mul'isuun qabaa nan jedha Waaqayyo. Duwwachuu suutuma jedheenisa Yesuus gooftaa. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deebisee inni baala nyaatu kun jennaan dhaloonni kun sammuu akka dhabu, gaaddisa akka hin taane, biyyattii kanaaf iddoo boqonnaa akka hin taane waan ciree gabaabbataa dhufu. Karaa hiddaa nyaatamaa jira. Mataarraa gadi nyaachamaa jira. Waan akkanatti abdii dhalootaa nyaata. Waan dhaloonni akka hin biqille, dhaloonni lafarraa ka'u akka mul'anne, dhaloonni biyyattii gaaddisa ta'u, dhaloonni dhalootaa waldaa kiristaanatii biyyaaf maatiidhaaf gaaddisa ta'u akka hin kaane isa godhu kan hafuura kana nadhaanaan jedhe Waaqayyo. Yesuus bara baraan jiraata. Hafuura kana maallan godha? Biyyattii kanarraa, saba kanarraa nadhaanaan jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Haalleluuyaa. Kanaaf cimnaa fi na kadhadhaa jedhe Waaqayyo. Si ilaallata waan ta'eef. Waaqayyoonni guddaan ergaa lammaffaa akkana naan jedha Waaqayyo. Ammas mul'atan arga. Ciraa muka caakkaa guddaa biyya caakkaa yookaan baadiyyaa keessatti yoo dhalattan caakkaa guddaan arga. Caakkaa guddaa kan ibidditti qabatee ibiddi gubu Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun natti argisiisa ture. Maqaan gooftaa Yesuus haa kabajamu. Kanarraa kan ka'e wanti biyyattii caakkittii sana keessa jiru caakkaa guddaa kana keessaa bineensonni gara garaa baqatanii isaan baallee qaban isaan qotteen qaban baqatanii keessa yaa'an Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun natti argisiisa. Mukeetii gubatan walumaa galatti gubatanii dhuman nan arga. Darbee muka ciccimaa baalli irraa gubatee dameen irraa gubatee qullaasaa dhaabatu Hafuurri Qulqulluun natti argisiisa. Kunoo maalidha yaa Waaqayyo jennaan Waaqa gooftaan akkana naan jedha. Ilaa ciraan gubatu kun naan jedhu Waaqayyo. Eebba biyyattii kanaati. Abdii dhalootaati. Dhaloonni biyya kanarraa godaanee abdiin inni kaan du'aan inni kaan immoo sodaadhaan akka baqatee biyyattii kana gadhiisu isa godhame naan jedhu Waaqayyo. Deebisee
ibidda kanatti otoo ibiddi kun boba'u Yesuus gooftaa jiraata. Bokkaaroo waaqarraa nan arga. Cilee kan jaaraasa ta'e kan lafarraa biqilraa muka isa dhaabbaturraas biqee hirnaa bokkaan lafti kun hareedee Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun nutti argisiisa. Erga bokkaan roobe muka biqilee lafarraa biqilee muka gigichuu xombee mukoota gugurdaa kan mukoota damee babal'atan akka kaleessaa qoree kan of keessaa hin qabne mukoota nama bakka ijatti namatti hin tolle ta'e mukoota gaggaarii mukoota mimmiidhagoo lafittii kanarraa biqila Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun nutti argisiisa. Mukoota gaaddisa ta'an isaan keessaa baqatan sun innaa gara gaaddisa mukittaa sanatti caakaa isa duraa caala guddatee miidhagee bareedee Yesuus gooftaa jiraatan. Yesuus bara baraan gooftaa jiraatan. Haaleluyyaa. Isa duraa caala bareedee isa duraa caala baay'ee miidhagee isa duraa caala baay'ee bareedee caakaa deebi'ee biqilee bineensonni simbiroon allaattonni garagaraa gara mukoota gara caakaan kanaa deebi'an Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun nutti argisiisa. Kun immoo maal ila biyyattii kanarraa dhaloonni godaananii biyya kana gadhiisan kaan rakkina sodaatanii kaan waraana sodaatanii biyyattii Itoophiyaa kanarraa baqatan nagaan deebi'ee boqonnaan deebi'ee Waaqayyo gooftaan biyyattii kana yaadatee innaa gara Itoophiyaa kanaatti dacha'an. Itoophiyaa bira darbee biyyoonni garagaraa gaaddisa godhachuudhaaf gara biyya kanaatti innaa baqatan nan arga. Isaan waraan isaan gidiraan kun baay'ate kun hafee fuula koo araaraa fuula koo nagaa gara biyyattii kanaatti nan deebisa. Yesuus gooftaa jiraata. Gara biyya kanaatti fuula araara koo fuula nagaa kootii nan deebisa nan jedhe Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru. Yesuus gooftaa jiraata. Nagaa koo gara biyya kanaatti hebba koo gara biyya kanaatti nan deebisa. In argitu isa maqaala insi jireenyaa dhaloota yaaddessee dhaloonni hundinuu yaaddoo kanaatiin biyyattii kana jibbaa biyyattii kana irraa fagaatan qaaleensi jireenyaa kun ilaa innamma haalli dhaloota yaaddesse kun innafa fuula araara koo gara biyyattii kanaatti nan deebisa. Wanti biqilee ija godhachuu dadhabe wanti biqilee mul'achuu dadhabe wanti biqilee ija dhabe kana dura hamma kana booda naan jedha Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru. Yesuus bara baraan jiraata. Biyyattii kana keessaa wanti baay'een biqiluu jalqaba wanti baay'een mul'achuu jalqaba naan jedha Waaqayyo gooftaan. Ilaa bira darbee akkana naan jedha isa amma addunyaa waa Itoophiyaa haasoftu kun hafee gaarummaa Waaqayyo namoota bebbeekeyyii namoota gugurdoo biyyattii kana keessa ka'an biyyattii biraadhaaf furmaata ta'an isa amma Dooktor Abiyyi biyyi lafaa diniifkattu toon ta'in isa duraan du'aar jechaa diniifkachaa raajeffachaa turan hafee namoota bebbeekeyyii addunyaa kana ta'an namoota beekeyyii addunyaa kana bulchuu danda'an amma biyyoonni biraa hirkifattee mootota ittiin bulfattee ittiin biyya ishii hooggantu hamma ga'utti Waaqayyo gooftaan ilaa Itoophiyaan yaadadha beekeyyiin gugurdoon biyyattii kanarraa hin ka'u hamma namoonni Itoophiyaan maanni madda beekumsaa madda namoota sammuu gugurdaa beekamtii qabdette amma alaabaan biyyattii Itoophiyaa kun ol ka'utti hinnadhaan waraanaan hinnadhaan rakkinaan hinnadhaan wanta garagaraatiin qomoon garagaraa walii galuu dadhabe afee nagaan bu'ee biyyattii kanarratti kun ta'uu hin dhufaa jedhe Waaqa. Ergaa abiti ergaa kana obbira kaawwadhaa dhaloota baay'eef shirgodhaa ergaa kana dhaggeeffadhaa Yesuus gooftaa jiraata. Amma ergaa isa kana xumurutti ergaa biraa dhaga'uu hin danda'u waan ta'eef. Deebisee ammas Waaqayyo ergaa sadaffaa Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru haalota amma mul'ataa fi haalota amma ta'aa jiru kanarratti hundaa'ee Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun natti dubbata. Maqaan gooftaa Yesuus akka kabajamu. Yesuus bara baraan jiraatadha. Haaleluyyaa. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Mee nurraa deebisa jedha. Isa eebba keenya nyaata. Isa dhaloota nu jalaa nyaata. Isa biyya keenya nyaata. Eebba biyya keenyaa isa nyaata. Nagaa biyya keenyaa isa nyaata. Waaqayyo gooftaan nurraa deebisa. Galanni bara baraa Waaqayyo gooftaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Maqaan Yesuus akka kabajamu. Ilaa ammas Waaqayyo akka kananan jedha Waaqayyo mul'ata kanan arga mul'anni nan argu kun
nama sadiin arga. Namni sadii an argu kun tokko qomoo Amaaraa keessaa nama tokko, qomoo Tigraay keessaa nama tokko, qomoo Oromoo keessaa nama tokko. Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru namoota kana sadan natti argisiisa. Namoonni kun sadan namoota sammuu qaban, namoota dandeettii cimoo qaban, namoota biyyattii kanarratti gahee guddaa qaban, namoota biyyattii kanarratti bu'aa guddaa buusu jedhanii sammuudhaan barumsaan cimaa ta'an fuudhamanii gara biyya Gibxii geeffamanii akka achitti sammuu isaanii keessaa fuudhan tokko sammuu namaa fuudhamee dhagaa keessa kaa'an Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru natti argisiisa. Lammaffaa namoota kana sadaniyyuu gosa tokko wanta wal fakkaataatu sammuu dhaloota kanarratti akka ta'aa jiruu fi akka hojjetamaa jiru Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru natti argisiisa. Galanni bara baraa Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Sammuun keessaa fuudhamee dhagaan sammuu namaa keessa kaa'amee laphee namaa keessaa fuudhamee laphee keessa sibiilarraa hojjetamee laphee namaa keessa ta'a. Kanarraa kan ka'e sammuun sababii keessaa fuudhame namoota sammuun isaanii yaaduu hin dandeenye. Lapheen sababii keessaa fuudhameef garaa walii laafuu, walii yaaduu, walii dhimmuu dhaloonni kun sadan iyyuu akka walii yaaduu hin dandeenye, akka walii dhimmuu hin dandeenye, akka walitti siquu hin dandeenye, walii galuu akka hin dandeenye, wal reebuu malee, wal ajjeesuuf yaalii gochuu malee, wal qaxxaxuu malee, wal ajjeesuu malee, umaayyuu yaaduu akka hin dandeenye dhaloonni kun ta'aa jira naan jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan akka kana naan jedhe. Namoonni kun biyya Gibxitti morri kun akka kanaatti hojjetamee biyya isaaniitti isa Tigraay irraa fuudhan Tigraayitti, isa Amaaraa keessaa fuudhan Amaaraatti, isa Oromiyaa irraa fuudhan Oromiyaatti deebisanii dhaloonni kun hafuurri maaluutti hojjetamee dhaloonni kun garaa akka walii laafuu hin dandeenye, dhaloonni kun wal hubachuu akka hin dandeenye, dhaloonni kun wal arguu akka hin dandeenye, dhaloonni kun sammuun dhaloota kanaa wal hubachuu, walii yaaduu, walii dhimmuu amma hin dandeenyetti sammuun dhaloota kanaa duwwaa sababii ta'eef lapheen dhaloota kanaa keessaa fuudhamee waan ta'eef dhaloonni kanaaf kana gochaa jira nan jedhu Waaqayyo. Galanni bara baraa Waaqayyo hunduma danda'u. Yesuus gooftaa jira. Waaqayyo maaliin afurmaannennaa nama sammuu dhaloota sana keessaa dhagaa fuudhee sibiila sana fuudhee sammuu sana deebisu Waaqayyo jiraata natti argisiiseeti. Ilaa kana booda akkanatu ta'anaan jiru Waaqayyo. Gara jabinnii fi ammeenyi cimaan kun dhaloota kana jidduudha laphee dhalootaa keessaa sammuu dhalootaa keessaa hin ba'a jedhe Waaqayyo. Har'am umtuu mul'ataan jiru wal ajjeesu malee, wal qaluu malee, wal balleessu malee wanti ijatti mul'ate, wanti gurratti dhaga'ame hin jiru. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan inni bara bara teessoo isaarra jiru akka kana naan jedhe Waaqayyo. Ilaa kana booda naan jedhe Waaqayyo. Sammuutti dhaloonni kun akka deebi'u, dhaloonni kun sammuu godhatee gara sammuutti akka deebi'u, maqaa koottan kana booda cikkaanyee yookaan immoo gara jabinni cimaan kun kana booda biyyattii kamirrattiyyuu akka hin taaneef sammuu dhaloota nan deebisa. Dhaloota gara sammuutti nan deebisa. Dhaloonni sammuu akka godhatu Iyeesuus bara baraa gooftaa jiraata. Dhaloota kanatti sammuu nan deebisa naan jedhe Waaqayyo. Iyesuus bara baraa gooftaa jiraata. Ilaa in argitu qomoo fi bira darbanii qomoo isa biraa maqaa biraa qabu bira darbanii qomoo fiitti dhaloonni maal akka gochaa jiru isiniyyuu dhagaa jiru. Maalitti kana goone amma dhaloonni sammuu gaabbetti amma dhaloonni sammuutti deebi'utti Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru dhalootatti sammuu nan deebisa. Lapheen dhaloota akka waliif gaddu, lapheen dhaloota akka waliif dhiphatu Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru kana nan godhaa nan jedhe Waaqayyo. Waaqayyo nagaa guddaa kan gara biyya kanaatti nan deebisa. Kanarraa kan ka'e dhaloonni walitti garaa jabaataa, dhaloonni wal ajjeesaa, wal miidhaa. Waaqayyo gooftaan isa kanaa harki koo jidduu galeera. Nagaan hin ta'a naan jedhe Waaqayyo. Deebisee ammas Waaqayyo gooftaan hirgarfaffaa akka kana naan jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama isa amma namoonni bakkeetti du'anii lafeen namoota bakkee jiru kana Amaara keessaa, Tigraay keessaa, Oromiyaa irraa lafee dhaloota walitti guuramee bara kamatti ta'u hin beeku
yeroo kam akka ta'u hin beeku. Dhagaan siidaa akka dhaabatu bara kamitti akka ta'u hin beeku. Yeroo kamitti garuu akka ta'u hin beeku. Baritti kana yeritti kana garuu hin dagatina. Dhaloonni abdii boruu eegidan. Dhaloonni guddina boruu eegidan. Waaqayyo gooftaan akka kana nan jedha Waaqayyo. Ilaa dhaloonni kun bara walitti dhufee nagaa buusee har'a nagaa hin yaadamu. Nagaan hin yaadamu isiniyyuu argaa dhagaa jirtu. Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru isa kana nan godhaa. Dhagaan siidaa hin dhaabatan jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus yaa. Bara dhaloonni kun harka ol fuudhuun dhufu. Bara dhaloonni kun harka walitti laafuun dhufu. Har'a garuu haalli hin fakkaatu. Bara dhaloonni kun sadaniyyuu harka walitti laatu. Sababii dhaloota kana sadaniif biyyi kun nagaa dhabdu. Biyyi Itoophiyaa nagaa dhabdu. Hin dhaabbata. Hin dhaaba. Harki koo jidduu gala naan jedha Waaqayyo inni teessoo isaarra jiru. Ergaa shanaffaa Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru akka kana naan jedha Waaqayyo. Galanni bara baraa Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus gooftaa jiraata. Ilaa moora Gibxii biyya Itoophiyaa kanarraa nakkaasa naan jedha. Harka ishis gara Itoophiyaatti diriirfachuudhaaf amma immoo waraanni karaa biraa yoo dhaabate karaa kanaan immoo Gibxiin waraana Itoophiyaatti banuudhaaf qophoofte akka isheen jirtu Waaqayyo furri qulqulluun natti dubbata. Yesuus bara baraan jiraatadha. Deebisee Waaqayyo gooftaan akkana naan jedha. Harka ishii biyyattii kanatti otoo isheen ol hin gaafatiin ilaa waan biyya Gibxi irratti ta'u hin beeku. Miidiyaadhaan hin dhageessu. Wanta garaagaraatiin wanta achirratti ta'u hin dhageessu. Waaqayyo gooftaan inni teessoo isaarra jiru akka kana naan jedha. Ilaa inni hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo gooftaan ilaa harka ishii biyyattii kanarraa akka kaafattuuf hojii manaan kennaaf naan jedha Waaqayyo. Ilaa walitti nawaqa hojii dachaasu. Waan hojii irratti hojii manaa ta'u. Atoo biyyattiin kun akka mataa waliin qaban. Biyyattiin kun nagaa akka hin argan. Biyyattiin kun akka milkoon gochaa akka jiru. Afurri Waaqayyoo deddeebisee natti dubbata ture. Galanni Waaqayyo gooftaa jiraata dhabatamu. Kanaaf isa biyya kana nyaate saba kanarraa nan deebisa. Harka jallootaa saba koorraa nan deebisa. Naan jedha Waaqayyo inni teessoo isaarra jiru. Kanaaf kunuunuun ilaallatu jechuu dandeessu ta'a. Waaqayyo iddoon itti haasa'u miidiyaa biraan qabu waan ta'eef ergaa kana amma dandeessan dhaloota baay'ee biraan ga'a. Dhaloonni waa'ee biyya kanaas hin quuqu. Isa kana dhaloota baay'ee biraan ga'a. Waaqayyo ulfina isaa Waaqayyo maqaa isaa akka kabajuuf irratti kadhadhaa. Ilaa akkana naan jedhu Waaqayyo. Dhaloonni kun yeroo itti dammaqu naan jedha Waaqayyo. Dhaloonni kun biyya jiru bakka jiru haa dammaqu. Gara goottaa iyyuu fuula raara koo gara biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti nan deebisa. Nagaa koo biyyatti kanatti nan deebisa. Araara koo biyya kanatti nan deebisa. Nagaa biyyatti kanarraa fudhatame biyya kanaaf nan deebisa. Kanaaf dhaloonni kun lafa jiru bakka jiru nattaayyuu jedhu Waaqayyo. Yesuus gooftaa jiraata. Waaqayyo isa kana nattaasaa ture. Yaa namoota Waaqayyo bakka jirtanitti lafa jirtanitti naannoo jirtanitti dammaqaa kadhadhaa. Waaqayyo gooftaan ilaa saba koof irree koo nan diriirsa. Harka koo araaraa nan diriirsa. Gaddi dhaloota kanaa kana booda hin ga'a. Fuula nagaa koo araara koo gara saba kanatti nan deebisa jedha Waaqayyo. Yoo Waaqayyo isin gargaara ergaa kanallee karaa dhaga'amu kamitti garaatti dhaga'amee dhaloonni haa dhaga'u jettanitti ergaa kana akka dhageessiftan adaraa jaalala Waaqayyoon isin kadhadha. Yuutuubii mataa kootiin qabu ergaa biyyaaf ta'u yeroo baay'ee Waaqayyo kaasuu hin beektu dhageessisuudhaaf garuu haalonni